Hayyee daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraan isin ga'e kun Immiruu ONN ti. Immiruu ONN keessummaa yeroo addaatti qabadhee isinii dhiyaannaa irrammoo barreessaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Inni ofiisaa of beeksisuun kan jalqabnu ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa kan jedhu an Geetoo Lamaayooti. Hayyee anaa dhufu. Hayyee mee maqaa kee fi bakka jireenyaa waan bakkachuu jechaa jirtu. Tolee keessummaa gootanii naaf firuu keessaniif baay'ee galatooma. Ibsuu koon fuula dura garuu uummata keenya Wallaggaa giddaa ayyaanaatti haati ilmoo ishee otoo hin argin ilmoonis abbaa isaa fi haadha isaa dhiisee bahee galuuf utuu yaadu karaatti dhumaniif gaddanatti dhaga'ame ibsuu barbaada. Achumaan namoonni sinitti dhaga'ame fi eenyummaan keessan sinitti dhaga'amu sagalee taa'aa fi bira dhaabadhaa warri biyya kana bulchitanis abbaa duulaarraa baradhaa yaada jedhuun qaba. Maqaan koo Gammachuu Balaachoo jedhama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii gandaa Hundee Guddinaa jedhamutti naladhe. Hojiin koo barataadha. Barreessaa na jettee kitaaba tokko reefanii yaaduma koo ibsachuumaaf malee barreessaa na jechiisu jedhee yaada. Galatoomii egaa Gammachuu Balaachoo dhuguma akka jettee Oromiyaa godinaalee kallattiilee arfan jiraniin waggaa 5 asitti miidhaa hamaatu irra gahaa jira. Keessattuu gara Horroo Guduruu kanatti illee baay'ee waan hamaadha. Isaanillee maatii firoottan akkasumas uummata Oromoo hundumaaf jajjabina hawwina. Egaa gara kitaaba keenyaatti deebina. Kitaabni kun kitaaba xiqqoo fakkaattee seenaa hedduu kan qabdudha. Seenaa Immiruu Ibsaa fi Shira Nafxanyootaadha. Kanaaf waan lama ilaaluuf deemna jechuudha. Seenaa Immiruu Ibsaas ni ilaalla. Shirri Nafxanyootaa immoo maal akka ta'e ilaalaa deemna. Egaa akkuma ati jalqaba irratti barreessite seenaa Immiruu Ibsaa irraa kaasna. Kitaaba kana keessatti kan ilaalletti ilmaan jaawii dooyyoo maal waan jedhan jiru. Isaan kanallee ibsaa deemna. Mee Immiruu Ibsaa maalirraa kaatee barreessuu eegalte kitaaba kana? Ulfaadhoo wanti beekamuu qabu gara kitaaba kanaatti seenuun fuula duraa ani seenaa himuuf hin geenye. Seenaa qorachuuf garuu ga'eera. Walii lamadha seenaa himuu fi seenaa qorachuun. Ati eessayyuu yoo jiraatte sadarkaan kee maalirrayyuu yoo ta'e seenaa qorachuu dandeessa. Seenaa himuu kanatti dandeessu garuu buluu si gaafata, barachuu si gaafata. Karaa hundumaan yoo guguddattu jechuudha kanatti seenaa himtu. Tokko immoo yoo seenaa hojjette seenaa himta yoo sirraa bareeda seenaanii. An kitaaba kana barreessuudhaaf abjuu godhadhee miti garuu Hacaaluu Hundeessaa yogguu ni lubbuun darbee halkan sana barii harmeen kee ana waamte Hacaaluun hin du'ee naan jennaan amanuu hin dandeenye sababiin isaa saatii kana Hacaaluun hin du'aa waan jedhu abjuun qabu sababii ta'eefi sababiin isaa yeroo biyyi Oromootu biyya bulcha jedhamee yaadamu kanatti Hacaaluun hin du'aa waan jedhu abjoodhee hin beeku. Gaafanii maaliif qalladdaa yogguun jedhu dhuguma na hin du'ee anaa nyaatu dhala koo jetteeti utuu ishee watwaattu gaafan ka'u miidiyaan ONN ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa jedheeti jala isaatti barreesse. Ganama kaanee akkuma nama kaanii hiriirri ture sanaaf bakkee baanee jaarsi guddaa wayii tokko nu bira jiru obbo Garbaabaa Guddinaa jedhamu kitaaba koo kana keessattis wabeeffadheera. Kan keenya baruma baraan kanaa Immiruu Ibsaa yogguu du'es akkasuma boonyee gallee karaatti yaaniitu jedhe. Manni barumsaa ani itti baradhu immoo maqaa Immiruu Ibsaatiinidha kan inni mogga'eeru. Si'a kana Immiruu Ibsaa kun eenyudha maal inni jedheen manguddoo kana gaafadhe. Si'an isa gaafadhu Immiruu Ibsaa nama jabaa nama yeroo isaatti nama ta'ee darbedha. Eenyummaa isaa caalaa saba isaaf nama jiraate yeroo malee lubbuun isaa kan ba'ee na jedhanii maaliif du'ee jedhee gaafan gaafadhu sababoota gaa as keessaa kitaaba kana keessa bal'inaan jiru.
sanarraa ka'een barreessuuf yaade jechuudha. Maaliif hin barreessuu jedheen hiriyaan koo tokko ture isa wajjiniin hin jalqabee namootarraa deemnee odeeffachuu namootarraa walitti bakka fagoollee deemtanii hidda akka gadi fageessitanii qorachuu geessanii baay'ee fagoodha. Sababiin isaa seenaa nama tokkoo gaafa himtu hiddi isaa eessaa ka'umsi isaa eessaa jetteeti kaata. Sababiin isaa yogguu seenaa barreessitu dudduubee isaa seenaan jiraachuu mala dudduubee nama sanaa jechuudha. Kanaaf dudduubee isaa qorachuun gaariidha jedhee waan yaadeef waajjira aadaa fi turizimii kan aanaa jiruu fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa jiru deemee waan muraasa sakatta'ee ilmaan kun eessa jiru ilmaan isaa sanyiin isaa kun inni madda maaliiti maddi isaa maalidha. Seenaan kun immoo jira ture barreeffamee bakka itti dhatte kana. Horroo keessaa seenaan bal'aan isaa hin mul'atu. Sababiin isaa namoonni jaboon jiru seenaa kan awwaalaa deeme garuu sirnadha. Waajjira aadaa fi turizimii kan aanaa Jimmaa Gannatii keessaa xirraaziidhaan barreeffameeti waan akka handaawotii wayiitti barreeffamee jira. Garuu akka inni itti barreeffame guutuu hin turre sana fudhadheen namootarra deemeen hangaas Finfinnee dhufuutti nama hiriyoota isaa isa bukkee wajjiniin jiraachaa turan barbaade seenaa sana walitti qabee barreessuuf yaale jechuudha. Horroo Guduruu Wallaggaa keessa gootii Immiruu Ibsaa qofa ture moo maaliif seenaa nama tokko qofa goote? Ulfaadhoo Abisheen Oromiyaa guutuu keessatti beekama. Oromiyaa guutuu qofa miti Itoophiyaan addunyaan beekti Abisheedhaani. Seenaan isaas himameeraaf nama jabaa akka inni ta'e Oromoof bu'aa akkamii akka inni buusee himameera. Kan Immiruu garuu seenaa baay'ee jabaa Taaddasaa Birruudhaan gadi wanti isa godhu hin jiru. Abishee Garbaarraan gadi wanti isa godhu hin jiru. Baay'ee nama jabaa yeroo isaa ture. Nama jabaa ta'uu isaa qofa immoo miti. Immiruun barsiisaadha, bulchaadha. Waan inni keessa seenee hin hojjenne hin jiru ture. Keessumaa waan ani baay'ee dinqifadhu seenaa nama kanaa bara 1960moota keessaa bulchaa ta'e yeroo sana namni bulchaa gandaa ta'e iyyuu hin beektaa akka mootiittidha kan inni ilaalamu. Inni garuu bulchaa ta'ee akka inni godina Horroo Guduruu dhufuudhaaf namicha Nugusee Fantaa jedhamu konyaa Wallaggaa Arfan walitti kan bulchu yeroo sana nama kana ture. Kaayyoon inni gara Horroo Guduruu Wallaggaa dhufee fi kaayyoo mataa isaa danda'e qaba. Sirni yeroo sanaa itti fayyadamuu barbaadeeti jechuudha. Kan inni achi as baase malee haa bulchu jedhee yaadee sabichaaf yaadeetu miti. Maalidha kaayyoon isa fide yeroo sanaa jaardagaa jaartee garasiin dongoroo asirraan waayyuu aanaadha warra nama maqaasii dha'u kuni iddoo akkasii kana keessaa sirni yeroo sana ture nama bobbaasee ture hidhachiiseetu jechuudha. Humni hidhachiise kun immoo nagaa uummata kanaa jeeqa. Qawweedhaan innaa hin buqqisa uummanni immoo hin falma ture isa kana. Sanii booda iddoo sanatti nagaan dhibee uummanni sirna yeroo sana jiru irratti ka'aa ture. Akkuma yaadattu immoo sirna yeroo sanaa keessaa anatu siif beekaa waan jedhudha biyya kan bulchu. Har'as waan isarraa fagaanne miti yoo ta'e iyyuu sirna yeroo sanaa kana keessaa inni uummataaf dhaabata jaalala uummataa qaba jedhanii waan yaadanii fi sirna kana keessa ta'ee gara konyaa Horroo Guduruu yoo dhaqe uummanni tasgabbaa'uu danda'a. Fincila kaasee kanas hambisuu danda'a jedhanii yaadaniiti gara kanatti isa erganii. Haa ta'u garuu inni gaafa dhaqee eenyummaa isaan ganne Oromummaan maal akka ta'e isa sirrii isa dhugaa ta'e qabateetu gara konyaa kanaa dhufe. Konyaa kana yogguu dhufes warra nagaa uummataa jeeqan kana bal'aasaa kitaaba kana keessaa dubbisuun hin danda'ama. Irra keessa isaa himuudhaaf hidhateeti akka nama waraanaatti ajajaa waraanaa ta'etu gara jarri kun deeman jiran dhaqee lolaa ture. Loluu qofa miti gara seeraatti dhiyeessaa ture. Murtii haqaa akka isaan argatanis gochaa ture. Ajjeesuu miti jechuudha kaayyoon isaa. Boodarraa bulchaa ta'ee otuu godina kana konyaadha yeroo sanaafaa yeroo sanaanii otuu bulchuuti kilaasii galee immoo inni ji'oogiraafiidha digirii isaa kan barate kilaasii galee
ji'oogiraafii hin barsiisaa, hawaasa hin barsiisaa, keemistirii hin barsiisa. Kana qofa miti har'a ashaaraan magariisaa beekamaadha biyya keenya kana keessatti erga muummichi ministeeraa gara aangootti dhufaniitiin kaasee ashaaraan magariisaa baay'ee afarfamaa akka waan haaraa wayiitti jechuudha. Isaaf garuu aadaa 1969 hanga gara mana hidhaatti dabarfamee galfameetti waggaan yeroo dhaabamuu qabutti ashaaraan magariisaa akka inni dhaabamuudhaaf uummata kakaasaa ture, ofiisaas wajjin dhaabaa ture. Kuni ragaansaa har'a aanaa Jimmaa Gannatii Shaambutti deemuuf yogguu jettu Tulluu Guddannee kan jedhu jira. Sirna yeroo sanaan dargiin kan inni qabatee deemu atiyyuu akka beektu Itoophiyaa Iqdam yookaan immoo haa dursituu kan jedhu, Itoophiyaan haa dursituu kan jedhu qaba. Inni biqiltuu yogguu dhaabee qubee iidhaan bocee dhaabeera tulluu sanarratti. Kuni jaarsoliin akka himanitti tokko maqaasaaf ashaaraa lafa kaawwachuu yaadeetu qubee iitiin kaa'aa waan ta'eef jalqabii maqaasaa kan jedhu jira. Inni lammaffaan immoo Itoophiyaan haa dursituun dhaadannoo mootummaa yeroo sanaa waan tureefi fayyadamee jedhaniis hin kaasu. Dhugaan jiru garuu inni nama yeroo isaaf uummataaf bu'aa buuse ture jechuudha bara jiraate kana keessa. Egaa teella tinsi deebisan jalqaba yeroon kitaaba kana dubbisee asoosama natti fakkaate maaliif waa'ee Hacaaluu Hundeessaa waan dubbatu qaba. Kana barbaaddee barreessite moo akkuma jalqaba naan jettee haati kee Hacaaluun du'uu isaanii irraan kaasteeti kan seenaa kana barreesse? Hacaaluun jireenyi isaa qofa miti seenaan, ofiimti isaa seenaadha Hacaaluun. Gaafa bakkeetti ba'u akkuma inni ofiisaa iyyuu hime dabballeen mootummaa kana godhe waan jetteef yookaan akkas irra bayii kanatu sii ta'a waan jettuuf hin godhu Hacaaluun. Nama haqaaf dhaabatu siyaasa kamii keessa iyyuu kan hin jirre oromummaa isaa qofaaf nama dhaabatudha. Ani dinqisiifataa isaati dhugaa dubbachuuf yoo ta'e isa ilaalaas hin guddadhe irraa bareera. Seenaa Hacaaluu barreessuu waan inni na barbaachiseef barreeffama jedhee miti seenaa isaa kan hin barreesse garuu yaadachuu qaba dhaloonni boodarra dhufu waan jedhuuf malee jechuudha. Yeroo tokko atiyyuu gaariitti akka beektu gara warra kaabaa kana deemte yogguu ilaaltu golobee taa'anii lafa isaaniitti waa'ee nam tokko barreessan namni kun akkasidha golobee isaan gaggeessaa tureera yoo ta'e akka waan golobee gaggeessetti osoo hin taane akka waan biyya bulcheetti barreeffama seenaan nama sanaa jechuudha. Dhaloonni har'a jiraatan immoo isa soorsii godhatu isa barreeffamee waan waraqaadhaan lafa taa'e sana jechuudha. Kan keenya garuu akkuma taphattoonni Itoophiyaa gaafa kubbaa taphatanii saanduqa peenaalitii bira yogguu ga'an iyyuu kubbaan dhiitanii gara gooliitti hamma qarqara biraan ga'anitti jechuudha. Desemtu seenaan biyya keenyaa keessatti namoota baratan baay'ee qabna nuyi akka sabaatti jechuudha. Garuu maalina kanatti waa hojjettu piroofeesara, dooktara yookiin immoo nama siyaasaa wayii ta'utu sirra jira jechuudha. Hanga kana hin taanetti waa lafa kaa'uun hin jiru. Garuu uumaa waan si keessa kaa'eef atis erga dhalattee lafarra jiraattee waan argite lafa yoo keesse dhaloonni si booda dhufu iddoo garaagaraarraa walitti fida jechuudha. Seenaan Hacaaluu kitaaba ta'ee barreeffamee baheeraatis quba qabda jedhee yaada. Isarraa soorsii guddaa argachuu danda'u anis waa jechuutu narra jira. Waa'ee nama kanaa waan jedhuuf yaadeni malee seenaa isaa barreessuu yaada. Baay'ee galatoomii lama kitaabni kun boqonnaa 6 qaba. Muraasa isaa keessaa nu ibsitee haala inni ittiin bulcha maal haalli inni ga'eessa. Lammatammaa Immiruu Ibsaa ijoollee qaba yookaan haadha warraa qaba maatii horateera. Yaada baay'ee gaariidha. Immiruu Ibsaa ijoollee qaba. Ijoollee isaa sana eenyu akka ta'an asirratti ibsuuf yaaleera. Garuu ijoolleen isaa kuni sababa dhiibbaa yeroo sana tureef jecha achumaan gara sanaa ba'anii gara Finfinneetti godaananii Finfinneen lafa qubsuma isaanii kan isheen taateef sababi tokko jira maatii kanaaf jechuudha. Yaadonni himamuu bal'aan jiru garuu ijoolleen isaa even afaanii hin beekanii sababiin isaa dhiibbaa yeroo sana ture jabaadha waan ta'eef bal'aas hin jiraanne gara Wallaggaa bal'aa hin jiraanne afaan Oromoo hin beekanii waan baay'ee si dinqu immoo abbaa isaaniiyyuu
qajeeltootti waa'ee isaa hubatanii kanaaf du'e abbaan keessaa waan jedhu wanti himamu hin jiru waa'ee isaanii jechuudha. Garuu Immiruu Ibsaa dudduuba deebitee abbaasaa akaakayyuusaa yoo ilaalte deemee hiddisaa Abishee Garbaa wajjiniin firadha inni. Garuu maatiin isaa kun waa'ee isaa himuudhaaf waa'ee isaa wanti isaanitti odeeffame hin jiru. Wanti beekamu qabu jechuudha. Maaliif hin himne waa'ee isaa ijoollee isaatti maaliif hin himne haati isaanii jirti miti waan jedhuun gaafatamuu danda'a. Haati manaasaa hamma kanatti waan xiyyeeffannaadhaan ilaalte miti. Waan ani miidiyaa irratti dubbachuun baay'ee hin barbaachifnes yaadonni muraasi jiru. Kanuma yoon jedhen ga'a. Amma fakkeenyaaf yeroo kitaaba kana barreessite iyyamsiisuun jira. Maatii iyyamsiisteetta moo akkasumatti itti gaafatamummaa fudhatteeti? Maaliif amma yoo iddoo tokko dogoggora jiraate maatii iyyamsiisteetta yoo ta'e rakkoon qaba. Amma garuu iddoon kun jiru anaadha warraa isaatii ijoollee isaatiin illee maaliif biraafni wanti jedhu yoo jiraate? Yaada baay'ee gaariidha. Maatii isaa argachuuf baay'ee mayyaalee garuu adaadhaan isaa adda shaashituun kanan asitti akka ragaatitti fudhadhee adaadaa isaatiiti namoota muraasa ijoollee naa kennanii turanii kan isaanii abdii isaadhaan argadheera. Yaada gaariidha, barreessuun kee baay'ee gaariidha naan jedhee ture. Even barreessuu qofa miti akka inni namoota biratti beekamuudhaaf Oromiyaa golee hundumaatti akka inni beekamuudhaaf kitaaba isaa akka raabsamuuf iyyuu si deeggarraa naan jedhee ture. Warra kaaniin garuu argachuu hin dandeenye. Isaanumti warri firaayyuu bal'aa isaanii hin beekaniis akka isaan jiranii. Booda irra garuu eeyyamaa kan maatii na barbaachisa jedhee waan hin amaneef waajjiraadhaaf turizimii kan godinaa gaafadheera. Yoo argatte gaariidha, yoo argachuu baatte garuu rakkoon qabu seenaatu barreeffame waan ta'eef wanti dabe yookiin wanti hir'ate jira yoo ta'e immoo isa itti aanutti ati kitaaba yoo barreessitu guutuudha jettee seenaa namaa barreessuun ni ulfaata. Maxxansa lammaffaas qabaachuu danda'a waan ta'eef achi keessatti wantoonni fooyya'an jiraachuu malu. Wantoonni sirratan jiraachuu malu jechuudha. Garuu waan ani hin daganne yogguun kitaaba kana hojjenne kitaaba kana hin barreessee ba'a namni naan jedheeru hin jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. An barataara mani barumsaa biizii si godhaa yogguun ati qayyabadnaaf qabduun jira. Nan garuu guyyaa mana barumsaan nagaa achi deebi'ee dhufee waan mana barumsaaf na barbaachisu assignmentiin jira, qormaanni jira, gaasiif galaa. Halkan garuu lafi natti bari'ee beeka utuun taa'ee dubbisu jechuudha. Wantoota garaagaraa ilaalaa keeyyata gaafa barreessitu si rakkisa. Wal rukutuun qabu gaafa barreessitu yaanni isaa takkasii si'alaa baduu danda'a. Halkan dhugaa dubbachuuf walakkaa waggaa fi halkan ani rafee sa'aatii sadii qofadha. Booda irra garuu akkuma isaatti rabbi na gargaaree xumuree gaafa mana maxxansaatti geessuuf qajeelee waanuma barreeffamee xumuramu jedhanii yaadne maatiin koo garuu ani haadha siin qabu maazariin yeroo darbee na duraa miidhamte abbaa maleeras kan hin guddadhe umurii koo waggaa 6 ta'u kananii mana wasiila koo galee jechuudha. Jireenyi koo baay'ee mijataa ta'e kuni gaariidha jabaadhu kun immoo badhaadha dhiisii waan akkasii bal'aa jiraachuu yoo baateyyuu haaluma sana chaalenjii gochaa yoon baradhe malee falli hin jiru jedhee waan hin amanuuf sababiin isaa namni si gargaaru yoo gudhibus rakkisa. Asumaan baay'ee galatoomi jechuu kan hin barbaadu. Wasiilli koo barsiisaa Kuusaa Gogosaa gayaan koo aadde Soseetii Hundeessaa akka dhala isaaniitti qabanii na guddisanii booda irra gaafanii isaaniitti kitaaba hojjedhaa jedhu waa'ee maallaqaa chaalenjii kitaabichaa booda kan itti deebinu ta'a yoo ta'eyyuu namni akkasittiin hojjetta naan jedheeru hin jiru sababiin isaa baay'ee barachuu si barbaada waa gaafati gootu kanatu aadeeffatamaadha waan ta'eef akkas ture jechuudha. Waaqni yaada kee jannataa qananiisu biyyoota salphisu. Egaa daawwattoota keenya turtii barreessaa Gammachuu waliin gochaa jirrutti
barumsa akka argachaa jirtan namoonni seenaa Immiruu Ibsaa beektanillee bakki kun waan hafi jira wanti kun immoo gaariidha kan jettan yeroo sagantaan kun tamsa'u kanatti yaada keessan eeruu fi dandeessu kennuu fi dandeessu ammallee sagantaan keenya xumuramne itti fufaa jirra haga xumuraatti nu waliin tura. Waan Immiruu Ibsaa wanta inni kaa'ee darbe yookaan waan isarraa fi hambaan waan argame jira. Baay'ee gaariidha. Isarraa kan argame agas maraa wanti jiru hin jiru inni uffannaa isaa wajjiniin kan inni awwaalame lubbuun otoo keessaa hin bahiin garuu bara sanaa 1960moota keessaa maastersii barachuun baay'ee jabaa ture qajeeltootti hin beektaa inni garuu nama jalqabaati yeroo sanaa maastersii barachuudhaan jechuudha 1950moota keessaa sirriitti akka tiyyuu beektu karaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa sochiin tureera. Sochii ture sana keessaa immoo adda bilisummaa Oromoo achi keessaatiif baay'atis gaarii gootee kan beektu Hayilee Fidaa wajjiniin ta'uudhaan sochii adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti gahee isaa baateera. Kitaaba kana warri dubbisan sirriitti arguu danda'u. Waan inni lafa kaayee darbe maalidha waan jedhu garuu isa ibsuu kan danda'u xalayaa tokko qofaa kan inni Nugusee Fantaaf barreesse jira haftee ta'e kana ni argadhe jechuudha malee lafarra jiraachuu danda'a jechuun koo namoonni itti dhiyeenyaan beekan jiraachuu danda'a kana hin beekin jechuudha asumarraan waamicha gochuu kan hin barbaadu Oromiyaan nama barate baay'ee oomishe nama isaaf dhaabatu nama isaaf dhimmee hojjetu ol qabee waa'ee isaa nama himuu fi inni immoo waa'ee isaa himuu fi danda'u dirqama Oromummaati. Kana jechuun barsiisaan yuunivarsiitii baay'eetu jira. Qorattoonni seenaa baay'eetu jiru. Tarii kitaaba kana lafa arganii namni yoo dubbise wanti itti dabalamuu qabu. Seenaan nama kanaa qajeeltoon himamuu qaba jedhee waan hin amanuufi anaan rikoomendii na gochuu danda'u. Ofiis namni lafaa fuudhee hojjechuun hin danda'a. Kun sorsii tokko taatee fi lafa jirtee waan ta'eef yaada. Eeranii madda eeruun yeroo kitaaba barreessitu amma fakkeenyaaf callisaatiillee dhumarratti waan keessa qabda waan tokko argatte akka kanaatti hin danda'ama jechuudha. Akka kanaa yoo godhanii kun sorsii ta'uu danda'a. Kitaaba jalqabaaf maxxanfame seenaasaaf sababii ta'eef akka sorsii tokkotti itti fayyadamuun hin danda'a. Mee akka Oromoo miliyoona 60 jira jedhamutti seenaan gootota Oromoo barreeffameera. Kana yoo guyyaan ka'ee dubbattu Oromoon miliyoona 60 jiraachuun Oromummaan keessa hin jiru yoo ta'e gatiin qabu. Sabi kunis barreessaas haa ta'u barsiisaa barataan namni kam hubachuun kan isa irra jiru baay'inni keenya dhugaadha. Na amansiisaa baay'achuun keenyas gaariidha. Oromummaan hin jiru yoo ta'e garuu bu'aan qabu. Seenaa keessatti gaarii gootee kan beektu gooti Oromoo kallattiin ati irraa dhabdu hin jiru. Waraana keessatti, barumsa keessatti, bulchuu keessatti, hoogganuu keessatti lafi isaanii dhibaman hin jiran. Garuu sirni kaleessaa ka'ee hamma ammaatti jiru saba kanaaf baasee seenaasaa akka himatuuf hin eeyyamu. Namnis seenaa warra jaboota ta'an kanaa akka himuufiif sirni hin eeyyamu. Sodaan hin jira yoo waa'ee kanaa dubbadhe maaltu ta'a nan du'aa nan reebamaa nan hidhamaa waan jedhutu jira. Kanuma wajjin wal qabsiisee wanti ani si himuu barbaadu du'uuni qabsoo keessatti du'uuni bilisummaa fiduuf karaa sirrii isa dhumaatis jechuudha. Filannoo isa dhumaati du'u. Garuu dhalli namaa amma nama ta'etti nan du'a jedheen karoorsu. Du'uun qaban jedhusi lafa hawwuu sana arguudhaaf hin hawwanami kamiyyuu. Garuu saba keef hin qabsoofta dhugaadhaan qabsaa sirriidha kan si jechisiisu yoo dandeesse bilisummaa fidu waan sabi sun barbaadu jechuudha. Yoo hin dandeessu ta'e immoo hamma dhumaatti dhaabatte sabi sun seenaa gaarii akkasiif himuu fi du'uun karaa isa dhumaati jechuudha. Filannoo isa dhumaati du'uuni gaariidha namni du'uu qaba jedhee jajjabeessuu koo miti.
garuu karaa sirriidha dhumaati filannoo isa dhumaati jechuu kooti. Seenaan jabinaanii uummanni kun qabu akka inni qabutti barreeffameeraa fi hin barreeffamne. Seenaa maqabaachuu keenya iyyuu biyyi beekaa kan inni jiru erga konsertii Haacaaluun qopheessee Oromoon namuma qabaachuun isaayyuu erga siyaasiimamaa fiira jechuudha olloota keenyatti warra kaanitti. Inni kaan immoo mana keessaa gunguma. Yeroo baay'ee barreessaa baay'ee beektaati. Kitaabota baay'ee kan barreessanii ol kaan namoota baay'ee beektaa. Garuu kitaaba gaafa barreessanii buruqsanii namni dubbachuudhaaf haamilee godhate nama baay'een argaan. Jechuun koo caalaan ajjeesaadha taanaan caalaan ajjeesaadha jedhee kan himuufi nama muraasa. Maaliin himata asoosama barreessa. Asoosama gaafa barreessu muka maqaa dha'ee, tulluu maqaa dha'ee, goodaa maqaa dha'eetu yaada isaa sana ibsachuuf yaala jechuudha. Kana kan si hubatu immoo namni muraasa. Maaliif akkumatti deemaa jirtu kanayyuu namni si hubatu muraasa. Ana akka kootiitti yoon dogoggoree na of kolchaa jecha namni hamma nama ta'etti seenaa isaa himachuudhaaf nama biraa eeguun isarra hin jiru. Karaa biraarras naanna'uun isarra hin jiru. Nuyi dhaloota barate qofa immoo miti dhaloota nama barate qabudha. Maaltu sirriidha jedhee nama naan akka yaada kootitti namni siin taane sirrii miti taanaanii namni kun sirrii miti jennee uummata kanatti himuu danda'uutu nurra jira. Sababiin isaa namoota muraasaa yookaan qubaan kan lakkaa'aman fuulduratti miidiyaa irratti kan arginuuni isaanumaaf waan galeef Oromoo guutuuf galee jechuu miti jechuudha. Inni Salaalee jiru, inni Arsii jiru, Boorana inni jiru, Jimmaa inni jiru, baadiyaa Wallaggaa keessa, Gujii keessa inni jiru akka nuyi namni inni barate barreessu sunitti nu hubachuu dhiisu mala. Seenaa ol kaa'uu jechuun isa cabeen cabseera jennee maqaa isaa dhoofne hojii isaa wajjiniin jechuudha. Yoo lafa keenye yoo nuyi darbinillee dhaloonni biraan seenaa kana dhugaadhaan qalbifachaa deema jechuudha. Kanaan alaa asoosamaan barreessaa itti naannaa seenaa kanatti naannaa yoo gaafa barreessaa deemnu namni nu hubatu muraasa jechuudha. Oduu godhee darbaa jechuudha. Amma kana irratti akkuma jette amma rakkoon xiqqoon jiru fakkeenyaaf kitaabatti yeroo barreessitu erga barreessitee xumurtee booda gara eebbistee uummata biraan ga'uutti gaafate deemtu waajjira aadaa fi turizimiitti geessita kitaaba keenya ilaalu. Yoo ilaalanii keessi kitaaba keetii waan dabaa dubbata yookaan immoo miidhaa Oromoo irra gahaa jiru yookaan saba tokko irra gahaa jiru gadi fageessee dubbata maqaa dha'ee jedhatee hin dabarsan. Otootti dubbattu kitaaba kana yogguunani fudhadhee seenaa Immiruu Ibsaa fi Shira Nafxanyootaa jedha kitaabni kun. Shira Nafxanyootaa kana waajjirri aadaa fi turizimii tarii sagantaa kana kan hordofan yoo ta'e qajeeltonni dhaga'uudhaan yaada Shira Nafxanyaa kana hin jedhiin na jedhanii turan. Tokko karaama poozitiivaadha kan isaan natti himanii. Tokko kitaabni kee kun gara siyaasaatti si jalaa deemaa yogguu kana jettu dubbisaa baay'ee dhabdaa jedhan. Namni sirraa bituu bal'aan jiraachuu dhiisuu malaa na jedhan. Inni lammaffaa immoo gaafa nafxanyaa jettee maqaa waamtu kana namoota biraa rakkoon si mudachuu danda'a na jedhan. Kanaaf nafxanyaa waan jedhu kana yoo jijjiirtee seenaa Immiruu Ibsaa yoo jette qofa gaadha na jedhan. Angaruu waan tokkotu naa gala. Immiruu Ibsaa nama ta'e yoo jiraate namni lafa kanarra jiru seenaa toon hojjetiin hin darbu. Maal jechuu kooti? Yookiin waan badaa hojjettaa yookiin waan gaarii hojjettaa yookiin immoo akkasumatti jiraatta seenaan si himamu jira jechuudha waan fedhe yoo ta'e. Seenaa Immiruu sira nafxanyaan irratti dalageen himuun hin ulfaata jechuudha. Dabi isaan irratti hojjetanii cunqursaan isaan irraan ga'anii akkamitti akka isaan ajjeesanii hin himamu taanaan seenaan Immiruu duwwaadha jechuudha. Kanaaf amma Shira Nafxanyootaa seenu kana balleessisii jedhan. Kanaaf Shira Nafxanyaa kana balleessitee seenaa Immiruu Ibsaa qofa yoo jette gaadha na jedhanii waan an baay'ee dinqifadhe tokko garuu Shira Nafxanyaa kan jedhu kana xaan jira miti xaa kana istaariidhaan fayyadamii istaarii 3 fayyadamiiti nyoota yoo jette yookiin immoo nyaa jedhiitii dhiisii na jedhanii ani waan tokko namana seenaan gaafa barreeffamu dabuun qabu.
inni qajeelaa godhe dirama akkuma silaa akkuma dubbadhe inni waan qajeelaa godhe qajeelaan himamuufii qaba inni waan badaa godhe garuu waan tokko immoo hubatamuutu sarraa'eera nafxanyaa jechuun maal jechuudha waan jedhu nafxanyaani jarri ofiima isaanii ofiif kennanii ittiin of waamu akka waan Oromoon gaafa nafxanyaa jedhee waamu akkuma waan saba Amaaraatiin jedheetti xiyyeeffannaan itti kennama jechuudha garuu akkas miti dhugaan lafarra jiru seenaanis kan inni dhugaan lafarra jiru garuu kana miti maal kan jedhudha malee nafxanyummaanii qawweedhaan bulchuu jechuudha dhumni isaa jechuudha qawweedhaan bulchuu jechuudha sirni Itoophiyaa keessa ture immoo akkuma namni hundiyyuu beeku qawweedhaan bulchuu waan jedhudha qawweematti amana jechuudha sirnicha jijjiiruudhaaf namni garagaraa dhufeera gara aangootti Itoophiyaa keessatti maqaa kana balleessuudhaafis nama baay'eetu yaale qawweedhaan buluu kana jechuudha garuu waan tokko jijjiirameera jijjiiramni dhufaa jettee himuu kanatti dandeessu sirni otoo jiru nama jijjiiruudhaan miti jijjiiramni kan inni dhufu sababiin isaa USA keessatti muummichi ministeeraa yogguu isaan dubbatan nan nagaa isteetota baay'eetu jira USA keessa sirni isaan qaban garuu Ripaabilikaanii fi Dimokiraatii kan jedhu qofa lamuma qofa qabu kanumaan bulanii wal bulchuu namumatu jijjiirama sirnuma kanarratti jechuudha inni akkasii Itoophiyaa keessa haa dhufu jechuun abjuu danda'ama maaliif waan jedhu aadaan keenya afaan keenya siyaasni keenya akkaataan jiruuf jireenya keenya kan mataa isaa qaba uummanni Itoophiyaa saba garagaraatu jira waan ta'eef jechuudha kana jechuun tokko ta'uu hin dandeenyu yaada jedhu miti fedhiin isa tokko irratti hirkatee jiraachuudha isa tokkoon gadi qabee jiraachuudha sababii ta'eef sirni tokko sirni mataa isaa danda'ee Itoophiyaa bulchuu hin danda'u sirnis jijjiiramuu hin danda'u jechuudha akkasittiin maal jechuu barbaadeen jijjiirama fiduudhaaf yookaan sirna tokko jijjiiruudhaaf sirni cotoo jiru nama gara aangootti fiduun jijjiirama fiduu hin danda'u maalidha jijjiiramni dhugaanii sirna namuma wajjin jijjiirta kana jechuun sirni Haayile Sillaasee ture maqaadhaaf dargiin waan muraasa jijjiiree gara aangootti dhufe caalaatti iyyuu abbaa irrummaatu Itoophiyaatti fe'ame sabni biyya kana keessa jiraatanis ittuu cabee jechuudha jijjiirama fiduun kan barbaachisu yoo ta'e garuu waa'ee nafxanyummaa kanatti kan deebinu yoo ta'e iyyuu jijjiirama fiduun kan barbaachisu yoo ta'e sirna nama sirna sana gaggeessu wajjin jijjiirta jechuudha kanadha jijjiiramni biyya kana keessatti abbaa biyyaa wallaaleen biyya sana keessa jiru abbaa biyyaa yoo beektee akka abbaa biyyaa sanatti kabajamtee jiraatta amma garuu namoota abbaa biyyaa hin taane garuu abbaa biyya sanaa keessa jiraatantu akka abbaa biyyaatti of ilaalaa jira sii galaa jechuudha waan jechuu barbaadu kanaaf akkuma jette sirni nafxanyaa kun aangoo nama barbaadudha nama humnaan dhufee waan kan isaan taane humnaan saamuu barbaadudha jechuudha kanaaf dabalataan garuu dhimma nafxanyaa kanarratti uummanni Oromoos ta'e uummanni Itoophiyaa sabee Amaaraas beekuu kan inni qabu nafxanyaa jechuun Amaara jechuu miti kitaaba xiqqoo kana namni argitanii dubbistan waanan asirratti hin himiin waa'ee nafxanyummaa yookaan Amaarummaa waan xiqqoo waan argadheerraa waan barreessee lafa kaa'ee jira garuu Itoophiyaa keessa sabni nafxanyaa ta'ee jiraate Amaara qofaadha yoo jette Amaara qofa miti namni humnaan sin bulcha jedhee yaadu atiyyuu yoo akkas taate sirna kana jala jirtaa jechuudha dhugaan hin haalamne garuu sirna kanatti dhiyoo warri ta'an biyya kana keessaa eenyu waan jedhu immoo ifaadha uummanni Itoophiyaa sirriitti kan beeku egaa shira nafxanyootaa kana waa'ee nafxanyootaa irraa waasofteetta seenaa Immiruu Ibsaa taanee waa'ee isaa haasofna jedhee yaadee ture amma obbo Immiruu Ibsaa hidhamuuti agajjeefamutti waan isaan geessise warraan jedhi hunduma isaa jechuun hin barbaachisu namoonni kitaaba kana argatanii dubbisuu qabu waan ta'eedhaaf. Baay'ee galatoomii Immiruun yogguu
hidhame irraa kaasee daa'imummaa isaa irraa kaasee yogguu dubbise namni waan bal'aa irraa bara. Seenaan jireenya isaa barumsa barachuudhaaf Finfinneetti galee geeshotuma farsoo naqaa guyyaa mana namaa galee hojjechaa galgala immoo barnoota isaa barachaa ture. Namni isa barsiisu waan dhibee fi mana barumsaa tola ooltotaa akkasumatti barsiisan callisee mana barumsaa baratamu keessatti barate garuu hanga yuunivarsiitii Keembriijitti barate biyya Ingiliz deemee jechuudha. Boodarra gaafa gara Naqamteetti deebi'ee hojjeteera bulchiinsa lafaarraa achii booddee gara Shaambuu dhaqee bulchaa ta'ee hojjeteera. Garuu Shira Nafxanyootaa jedhee wanti sirriitti hubatamuu qabu kitaaba kana keessas kan jiru Nugusee Fantaa yeroo sana bulchaa kan inni ture hiddaan Amaaraadha. Nugusee Fantaa iddoo sana bulchaa ture garuu waan ta'e dagatamuu hin qabne erga baraabii isheetii cabinsi Horroo Guduruu Wallaggaatti dhufe haalaan lafa qabatee ture. Qubinsi namaas haalli bulchiinsaas yeroo sanaa keessee caccabinsi dhufe beekamaadha kuni. Garuu bara bulchiinsa Nugusee Fantaa kana keessa qabamee hidhamee ture. Maaliif hidhamee akkamitti hidhamee waan jedhu bal'aansaas keessa jira. Gaafa hidhamu garuu uummanni hiriira bahee ture. Maaliif hidhamaa waan jedhu jechuudha. Jimmaa Gannatii naannoo Balballaa jedhamu jiraataan iddoo sanaa ni beeka. Iddoo sanatti namoota muraasaan durfamaa karaarra muka jiksaniiti akka inni fuudhee hin darbineef jechuudha. Gara Shaambuutti fuudhee akka inni hin darbineef gara Naqamteetti fuudhee akka inni hin darbineef karaarratti hiriira ba'anii eeboodhaan gajaraan muka jiksaniiti eegu turan. Inni garuu achirraan baasuu dhiisee fincaa'aa keessa baasee waayyuu keessa baaseeti asirraan fidee Naqamteetti akka hidhamu godhe. Gaafuma waltajjii sana ammoo waltajjii marii qabna jedhee yaadeetu ture kan inni walitti qabe jechuudha. Uummanni garuu jaalala guddaa irraa qaba. Otuu walgahii sana dhaquu baatee ta'e hin jaalata uummanni. Innis walgahii sana hafuudhaaf baay'ee yaale. Boodarra garuu yoon du'eessi yoon jiraadheessi uummata kanaaf waan jedhuufi gara walgahii sanaatti seenee hin teenye walgahii irraa uummanni bal'aan utuu taa'uti eegdonni Nugusee Fantaa duubaan shugguxiin diratee deemu irraa baasanii irraa fuudhanii yeroo sana harka isaa duubatti hidhaniiti walgahiin sunis jeeqame isaan fuudhanii ba'anii jechuudha. Yogguu fuudhanii ba'an kana haqa qaba badiin inni balleesse hin jiru garuu waan tokkoon sababuuf yaalani. Saree maraatuun baay'inaan magaalaa Shaambuu keessa waan baay'attee fi saroota kana fixuun barbaachisaa ta'e waan mul'ateef bulchiinsa magaalaa wajjin ta'uudhaan boolla qofforamee ture. Boolla qofforame kana saroota kana qorichaan fixanii iddoo sanatti awwaaluudhaaf jechuudha. Isaan garuu warri hiddaan Amaara ta'an naannoo sana warri jiraatanii Amaara fixuudhaaf Amaara ajjeesee fixuudhaaf darbee immoo iddoo boolla kana keessatti fayyaadhaan awwaaluudhaaf jedhanii Nugusee Fantaatti himanii hidhati isaanii jabaadha. Boodarra inni Amaaradha Nugusee Fantaa erga akkas godhanii booddee ka inni duraanuu karaa ittiin qabu barbaada kana sababeeffate inni lammaffaan immoo bataskaanni ortodoksii akka waan yeroo sanarraa kaasee jechuudha afaan Oromoodhaan dubbatamuu qaba lallabamuu qaba mana amantaa ortodoksii keessatti kan jedhullee nama yeroo sana dubbachaa turedha sabi kun barachuu qabaa jedhee jechuudha. Innaa boodarraa kaasee garuu amantaa kana balleessuuf jedha diiguuf jedha. Bataskaanni tokko immoo aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoo gara ol kaarraa kan jedhamu jira. Iddoo sana ture bataskaana sana kan Yohaannisii Aabboo gargar baaseetu lama godhe. Maaliif lama godhe seete namni iddoo itti awwaalamuu dhabe garagara fagoo ta'e walirraa jechuudha. Kanaaf inni kun asitti haa dhaabatu inni kun immoo asitti haa dhaabatu jedheetu uummataaf yaaduudhaaf gaafa godhu isaan garuu bataskaanas balleessuuf jedhan. Sababoota kanaaf kanneen biroo walitti qabaniiti Nuguseetti himanii Nuguseen haala kanaan fuudhee dhaqee
mana murtiitti himatame haa ba'uu jedhamee jechuudha. Ragaan irratti dhiyaate homtuu hin jiru, badiin inni godhe hin jiru, haa ba'uu jedhamee xalayaan borga nama isa qaqqaba. Isaan garuu Nugusee Fantaa garuu xalayaa borga nama qaqqabu kana maatiin baasuudhaaf jedha waan ta'eef boruma ganam lafti yogguu bari'u rasaasaan isa rukutanii turanii garuu lubbuun keessaa hin baane fayyaasaa kopheen otoo ittiin bahin uffata otoo ittiin bahin fayyaasaa geessee awwaalchise jechuudha. Kanaaf otuu waraqaan sun qaqqabeera ta'e tarii carraan ba'uusaa jira jechuudha. Garuu shiraan shiratataniiti akka inni awwaalamu godhanii fayyaatti awwaalame. Gaafa sana garuu namni wajjiniin ture hidhaa warri turan kitaaba kana keessatti ibsuu kanan ibsa jiru namni tokko iddoo sana ture akka inni himtee fidee himetti anaan yoo ajjeefteyyuu eenyummaa koo fi oromummaa ajjeesuu hin dandeessu, sabboonummaa uummata Oromoo ajjeesuu hin dandeessu jedhee ture yogguu isa dhumaa fi lubbuun keessaa ba'e jechuudha. Kanaaf shirrii jarri kun irratti xaxanii ajjeesanii waan lafa jirudha jechuudha. Kanaaf shirri nafxanyaas keessatti gahee isaan amma taphatan kanadha jechuudha. Haga sobaan hiisisuu lubbuun illee akka inni fayyaatti du'a awwaalan godhamu. Kanaaf shirri nafxanyaas keessatti isa kana jechuudha. Egaa akkuma jalqaba jedhe egaan daawwattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Wantoonni nu hafan waan muraasa haga xumuraatti ammallee nu waliin tura. Amma kitaabni kun boqonnaa 6 akka qabu sitti meera nutti himteetta asirras jira. Dhuma boqonnaa 6 irratti seenaa gootota biroollee kan maqaa dha'e qaba. Darbees keeyyata biraa irratti immoo waan Jimmaa Gannatii keessaallee waan jejjedhu qaba. Mee waan muraasa irratti jedhiiti bu'aa bahii kitaabni kun keessa turellee nuu jedhee. Gaariidha. Jimmaan Gannatii yogguu himamuu fi warra horroo wajjiniin ifatti ba'ee wanti mul'atee himamu yoo jiraachuu baateyyuu wal dhabdee wayii jira durdur jechuudha. Jimmaan Gannatii akka waan gantuu ta'ee namni yeroo sana iddoo sanatti jabaa ta'e hojjetu hin beekta. Durdurii seenaan dhugaan lafarra jiru kanaa achi anatu bulchaa, kanaa as immoo anatu bulchaa, anatu irratti abbaadha jedhameetu himama. Abisheen warra Jimmaa wajjiniin yogguu lafa qoqqooddachuudhaaf bulchiinsa jechuudha. Yogguu gochaa turanii har'a ummati Oromiyaa keessa jiru, Itoophiyaa keessa jiruu fi keessumaa warri dhalataan horroo fi aanaa Jimmaa Gannatii akka waan wal dhabdee wayiitti akka gaarreeffannaa seenaa wayiitti kan wal ilaalan jira. Sanaa fi dhimma amaarummaa yoo rabbi jedhee bara saanga kana jedhee yoon sitti himuu baadhee kitaaba koo biraadhaan qabadhee nan nu fayyadee yaada. Garuu Jimmaa Gannatii keessa namni jira moo hin jiru waan jedhu himuun narra jira jedhee yaadeen. Kana jechuun horroo fi Jimmaa Gannatii adda baaseen ilaalaa jechuu koo miti. Garuu namni jira. Namni himee fi garuu hin jiru. Kanaaf waa'ee Jimmaa Gannatii qilleensa akkamii qabdi? Jireenyi ishee akkamiidha? Riisorsiin isheen qabdu maalidha? Waan jedhu wantoota kana muraasa achi keessatti ibsuuf yaaleera. Waa'ee kana hanga kana ergan jedhee namoonni jaboo ta'an garuu ammallee himamuu fi kan qabu namoonni jiru. Kitaaba kanarras baay'ee ibsuuf yaaleera maqaa isaanii qofa jechuudha. Namni kitaaba kana argee baay'ee seenaas waa ilaalee dubbisee argee yoo jiraate garuu barreessuu hin danda'a, himuu fi danda'a jechuudha. Egaa akkuma amma fiixee ishee nutti himteetti ammas kallattii itti deemaa jirtu seenaa barreessuudha jechuudha. Rabbi yoo jedhee hanga amma kana ga'ee kana dubbisuu nan jaaladha. Kitaabii asoosamaa asoosama dubbisuu hin jaaladhu jechuun koo asoosama keessa dhamatu jira. Dhamni jiru garuu dhama miiraati. Seenaa keessa garuu dhamni hin jiru. Dhugaatu immoo jira. Dhugaan immoo dhugaadhaan yoo hubatame laphee kee cabsaa. Akkati waa hubattu si godha, akkati waa himtu si godha, akkati onneeffattu si godha, akkati goota taatu si godha. Yoo
yeroo ati keessa jirtu keessa lolatu barbaachisa ta'e akka itti loltu si godha. Yogguun ati keessa jirtu yogguu barachuudha ta'e barachuun kutaa hunduma keessa iyyuu hin jira. Garuu haala ati keessa jirtu sana keessatti jabaattee akka itti nama taatuuf seenaa dubbisuun baay'ee filatamaadha. Dhaloonni bara keenya anaan dabalatee keessa jirru garuu waanuma har'a miira namaa dammaqsee waanuma namatti tole godhanii bira darbuu barbaadu. Sanaan faallaa garuu kitaabni seenaa eenyuu haa ta'u nu barsiisa. Eenyummaa keenya nu barsiisa. Caalaatti immoo dhugaatu keessa jira. Dhama dhabuu danda'a. Sababiin isaa dhama dhabuu danda'a jechuun koo nutti tolee nu joorsee yaadaan waan gochuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaa nama akka malee du'etu seenaa keessatti barreeffama. Iddoo ga'uu qabu otoo hin ga'iin namaa feetu seenaa keessatti barreeffama. Nama ati baay'ee abdattu wayii yogguu inni miidhamu argita seenaa keessatti. Kun immoo jechaan miidhagsitee hin barreessitu seenaa waan ta'eef waanuma lafarra jiru keessaa si miireessuu dhiisuu danda'a. Gonaaddisa garuu dubbiseera. Gonaaddisni even baay'ee waan xiyyeeffannaadhaan ilaaledha. Gonaaddisa sana booda garuu seenaadhaan rabbi yoo jedhee innuman deebi'a jedhee yaada hin beeku barasaa yoo ta'e jedhe. Kanaaf jechuudha kan qola kitaaba kee dhumarra kan jiru seenaan ilma dhugaati kan jedheef. Seenaan ilma dhugaati akkuma namni hundumti jedhu Hacaaluun immoo umarratti akkuma jedhee seenaa hirmi nyaatu. Duuba kitaaba kanarraa waan muraasaatiin yoo akkuma argite seenaan afaan qaba hin dubbata namni dhaggeeffatu yoo jiraate jechuudha. Ijas qaba waa ilaaluu danda'a seenaan namni ilaalu garuu jiraachuu qaba. Ija seenaadhaan namni ilaalu jechuudha. Lubbuus qaba dhalootaa dhalootatti darbee jiraachuu danda'a. Namni tuttuqee ilaalu yoo jiraate lubbuun keessa jiramoo hin jiru dhimmi kun maalidha kan jedhu yoo jiraateef jechuudha. Yoo waan du'e fakkaate seenaan du'e hin badu. Lubbuuma godhatee jiraata jechuudha. Iyyoomuu danda'a waan humti irra hin jirre fakkaachuu danda'a hin badu garuu. Dabalataanii asumarraa akka argitu seenaan isaa fi waliin jiraata. Kun dhugaa nama hunduma walitti qabu jedhee namana. Ati darbuu dandeessa anis akkasii namni biraan illee. Seenaan garuu seenaan isaa fi wajjiniin seenaa ta'ee itti fufa jechuudha. Garuu gurra kan qabu, ija kan qabu, yaada kan qabuu fi tuttuquu kan danda'u immoo jiraachuu qaba jechuudha. Seenaan akka inni lubbuu godhatee jiraatuuf jechuudha. Yoo ati kunuunsite biqiltuu caalaa guddateetu addunyaatti beekama. Siinis beeksisuu danda'a, saba kees beeksisuu danda'a jechuudha. Namni gara kee akka dhufu seenaa akkasii qabuu jarri kun akkati jettu si gochuu danda'a. Yoo ati kunuunsitee himatteef, yoo ati guddifatteef jechuudha. Inni biraanii hatamuus danda'a seenaan. Dhaloonni barbaadu garuu jiraachuutu sarreera. Seenaa hatamu kana sababiin isaa ati jabaa yoo taate maqaa keetiin namni biraan jabaa ta'uu barbaada. Seenaan Itoophiyaa immoo kanaan guutuu sirriitti kan ilaaltu yoo taate. Namni seenaa barbaadee warratti galchu garuu jiraachuutu sarreera jechuudha. Abbaa isaaf jechuudha. Inni biraanii seenaan kamuu ofii isaa of ibsuuf ga'a. Dabalata yaada kees hin barbaadu seenaan. Akkati itti kultuu fi akkati qajeelchitee himtuu fi hin barbaadu seenaan. Waanuma lafarra jiru sana akkati himtu of ibsa waan ta'eef seenaan jechuudha. Barri dhufaa darbaan seenaa awwaalaa deemuu danda'a. Barri dhufaa darbaan immoo seenaa fida. Seenaa ol baasuu danda'a jechuudha. Kanaaf nama ta'ee lubbuudhaan keessumaa Oromoo ta'ee lafa kanarra kan jiru tokko gaafa uumame maaliif akka uumame qabaname. Seenaa hojjechuu danda'uun isa jalqabaati. Seenaa hojjechuuma qabaname nama ta'ee jiru jechuudha. Yoo seenaa hojjechuu hin dandeenye garuu isa hojjeteef illee seenaa isaa himuutu sarreera. Haqaan jechuudha. Kanaan ala callisnee hoyi nama miidiyaarra jiru nama miidiyaati sirriitti ni ilaalta. Nama waa'ee qaama saalaa haasa'u, waa'ee jaalalaa haasa'u, waan akkasumatti dubbatuu fi iddoo kenna miidiyaan biyya keenya keessa jiru. Tiktookerootaa fi warra komeediyaanota ta'anii fi lafi isaanii kennamu guddaadha. Namni seenaa himuuf haqa himu garuu namni dhugaadhaaf jiraatu garuu firan qabu. Namni isa waamee haasofsiisuu barbaadu hin jiru. Namoota baay'ee beektota baay'ee
yuunivarsiitii keessa kan jiranii, mana kan jiranii, manguddoo seenaa nutti himuu danda'an, waan nu akeekanii nu qajeelchuu danda'an, isaanirraa baruu kan qabnu baay'ee nutu mana jiranii. Waanuma kaleessa hin gaddaa bakkeetti ba'ee mul'atu seenaa isaa hima miidiyaa guutuun jechuudha. Kuni ittiin dinagdee barbaacha of beeksisuu addunyaa nu gattee deemte dorgomuuf yaaluudha. Waa lafaa utuu hin qabaatiin jechuudha. Ana kee utuu hin qulleeffatiin keessi isaa utuu hin haramiin bakkee isaa yoo miidhagsite waan hiika hin qabne wayiidha. Namni yoo mana keessee sitti kolfaa jechuudha. Kanaaf namni nama ta'ee erga uumame keessaayyuu sabi Oromoo seenaa isaa tolfachuutu sarreera. Namoota seenaa hojjetanis himuutu sarreera. Irra caalaa immoo akka seenaan hin banneef hin dabneefi ofii isaas seenaa hojjechuutu sarreera yaada jedhu. Galatoomii egaa namni tokko seenaa hojjechuu yoo dadhabe seenaa dubbisuu qaba, beekuu qaba. Isa beeke immoo himuu qaba. Galatoomii egaa amma akkuma jedhe gara xumuraarra jirra. Mee kitaabni kun uummata bira geeraa akkasuma eebbifameera illee? Yaada baay'ee gaariidha. Jalqabarra akkuma waa himuuf yaalee kitaaba kana yogguun barreesse bu'aa baay'een inni qabu bal'aadha. Biyya keenya keessatti immoo namni yeroo baay'ee rakkinuma maddi rakkinaa kan ta'e dinagdee biyya keenya keessa jechuudha. Siyaasas kan balleessu akkaataa dinagdee keenyaati. Akkaataa nu itti jiraannudha jechuudha. Sababiin isaa maallaquma xiqqoo yogguu argatu namni si gurgura biyya kana keessatti waan ta'eef. Maallaqa hin qabuun ture. Maxxanfamee namni baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jechuu ni barbaadu. Obbo Bazuu Gurmeessaa jalqabarraa waan tokko sii hima. Ani walitti qabaa barataatiin ture kan aanaa Jimmaa Gannatii jechuudha. Barataan na filatee itti waamamni koo immoo miseensa mana mareeti. Nan hirmaadhaa. Nan argaa waan godhamu guyyaa guyyaatti jechuudha. Boodarraa kitaaba kana barreessee harkaa qaba garuu maallaqa hin qabu. Namichi kun immoo nama siif hime kun abbaa seeraati. Itti dubbachuu nan sodaadha. Ijoolleedha waan hin ta'eef inni nama guddaadha. Warri seeraa immoo hin sodaatamuutis akkuma beektu. Namicha tokkoon maal ta'a nama na gargaaru maallaqa naa barbaadde jennaani. Namicha kana bira dhaqiitii itti himadhu karaa isaa yoo baate milkooftaa naan jedhe. Namichi hammam sabboonaa akka ta'e hin beekoni boodadha kan hin bare. Shayiidhaaf baaneerra innis miseensa mana mareeti gaafa gadi baanu baay'ee kirkirfamaa gamoo walgahii sana hirmaannu jalatti nagaa jirtu jennaani akkam fayyaadha fuuluma ifaa wayii na simatanii nagaa naan jennaan kottu shayii dhugnaa sin barbaadayyuu karaan si arguun na beera malee naan jedhe. Maaliif akka isaan na barbaadan ergasii hogguun bareeyyuu lafa shayiitti dhugnu nageesseeti atoo ijoolleedhaa maaliif yeroo malee guddattee naan jedhe. Maal jechuu keessanii naan jedhe. Yeroo malee maaliif guddattee yaadni kee tarii ani akka isaan jedhan sana guutuu yoon baadheyyuu yaadi kee fi umuriin kee wajjin hin deemu naan jedhe. Ulfaadhaa jedheen boodarraa waan akkasiin harkaa qaba maallaqa immoo na beeyya jennaanii. Baay'ee dinqifate situ kitaaba barreessitu harkaa qabaa jennaanii hin jedhee waggaa 2 dura jechuudha. Yoon qabaadhe nama kadhadheen namoota gaggaafadheeni si hojjechiisaa yoon dhabe immoo sharaa afadheen karaarra dhaabadhee kadhadheen illee hojjedha malee seenaa nama kanaa hojjettee atiyyuu kitaaba barreessite otoo maxxanfamiin hin hafuune jedhe. Baay'ee ulfaadhaa jechuun barbaada sumarraanii. Boodarraa namoota itti naa himee maallaqa kan hin dhabe yoo ta'eyyuu yeroo sana maallaqa qarshii 15,000 akkaawuntii kootti naa erge hangaruu birrii 75dha kan akkaawuntii koorraa qabu yeroo sana. Erga inni naa kennee mana maxxansaa fidee gulaalchisuun hin jira namoota ilaalchisuun hin jira bu'aa baay'een inni keessa bahu namaa galaa. Boodarra garuu gaafa bahuuf jedhu walakkaa isaatti kan hin kaffalee waan ta'eef maallaqa muraasa sitti dabalee ani birrii hin qabu. Torban lamaan kanadha immoo kan inni bahu poostii goonaa na jedhanii namoonni muraasi waa'ee kitaabichaatti dhiyeenyaan na deeggaranii lakki ta'uu hin qabu ani maallaqa ittiin baasuu hin qabu waan ta'eef hin jedhee waan fedhe haa ta'u qilleensarra oolchuu qabnaa jedhan ennaan ani eenyummaa koon beekaa
kopheen ittiin baradhu iyyuu akkamitti akkam bitadhu jireenyi koo maal akka ta'e beekaa waan ta'eef dhagaan tokko mana keenya garasiin ture. Dhagaa sanatti ba'een nama du'eefuu akkasitti hin boo'anii baay'een boo'e. Iddootti fidee hojjedhu hin qabu waan ta'eef akkuma isaatti qilleensarra oolchanii qilleensarra erga oolee bilbilli tokko bakkeedhaan haa bilbilame alaa jechuudha. Seenaa Immiruu Ibsaa kan barreesse si maqaan kee Gammachuu jedhamaa jedhanii jaarsi guddaa wayiidha. Eeyyee jennaanii nafaanaa isaanii daqiiqaa 53 naasee gaafa sana ispoonsera si goona. Ispoonsera akkasi goone garuu kitaabicha irratti neertaa'ii hin danda'amaa oonedha. Ansi lama maallaqa hin qabu. Kitaabichi immoo mana maxxansaa seeneera. Namicha mana maxxansaatiin haa hojjetuuf ni nan bilbileef mee gaafadheen sinii bilbilee waan bal'aa isaa wajjiniin gaafan itti deebi'u kitaaba erga maxxanfamuuf jedhee booddee jijjiiramuu hin danda'u waan nuyi goonu hin jiru. Kaffalee fudhachuu hin danda'u waan dandeesse naa godhiin jedhe. Sana booda adabbii qarshii 2,000 dabamtaa na jedhee waan tokko rakkoon qabu nan adabamaa jedhee maallaqichas kaffalee isaaniinis iddoo kanarratti eeree obbo Asaffaa Tageenyee, Burqaa Tageenyee, Birruu Tageenyee, Haayiluu Tageenyee jedhamu. Isaan kun firadha obbo Immiruudhaa fi maatiidha. USA keessaa Kanaadaa iddoo akkasiiti kan isaan jiraatanii maallaqa qarshii 50,000 na deeggaranii boodarra isaaniin hojjedhe garuu waan ani hin daganne siif himu kitaaba kana ilaalchisuudhaaf utuu hin deemu iddootti konkolaataan naan garagalee ture. Namni obbo Barzuusiin jedhu kun immoo ani qofaa kee hin beektu Finfinnee deemuu naan jedheetu na faana deeme ilaalchisuudhaaf dhufne innis na wajjiniin garagalee waan baay'ee si dhibu namni baay'eetu nu biraa miidhame. Aniif inni ani harka koo kanarra miidhame ija koo kanarras miidhame inni immoo waan akka funuunuu wayii qofa malee homaa nu mudanne waaqaaf haa galatu jechuu barbaada. Haala kanaan ba'ee boodarraa erga gabaarra oolchuudhaaf haa eebbifamu jedhee akkuma kitaabota warra kaanii namoonni warra kaan eebbisanii galmaadaa Oromoo Finfinneetti utuun eebbisee baay'een jaaladha garuu maallaqa hin qabu ture. Namoota faanas baay'ee yaale maallaqa miti eebbisiisuuf na gaafatu iyyuu ani yoon gurgurame malee hin danda'amu. Baay'ee yaaleen dadhabee boodarraa shaambutti akka eebbifamuuf yaalee shaambutti eebbisiisuudhaaf erga waan hunduma xumuree booddee akka inni hin gurgurre akka inni achitti hin eebbifamne hin horkame jechuudha. Sana amma bal'inaan dubbachuun barbaadu. Boodarra garuu hafuusaarra aanaa mana keessa jiraadhutti illee eebbifamuutu sarreeraa jedheen warra aadaaf turizimii gaafadhe. Yeroo sana bulchaanii aanaa barsiisaa turanii baay'ee galatoomaa kan hin jiru isaaniin na deeggaran karaa hundumaa na deeggaree ture. Kitaabni koo akka gurguramuufis yaaliin godhamee ture. Boodarra garuu namni yeroo sana aangoorra turan aangoorraa bu'anii yogguu bara jijjiiramaa wayii akkas jedhamee yaadamu namooti xiqqoo ishee sabboonummaa qaban gara aangootti yogguu dhufanidha. Isaan irraa bu'anii nama biraatu itti dhufe. Namni biraan itti dhufe waajjira isaatti na waamee waajjira paartiitti kitaaba hojjette kana sabaaf saba walitti naqaa waan ta'eef dhiisuu moo rabsuusaa dhiisuu moo hidhamuu sii wayyaana. Namichi amma lubbuun jira inuma na dhagaa'ee yaada. Hidhamuu sin barbaadu kitaaba kana rabsuu dhiisuu sin barbaadu jedhe. Boodarraa kitaabni koo waajjira aadaaf turizimiiti kan inni nam'ee ture. Anaan guyyaa 3 yeroo walitti fufaa na qoratanii mamayyuu hin qabuanii jedhee itti hime akka inni hin gurguramne warra aadaaf turizimiitti hin himamne. Aadaaf turizimiin akka gurguradhu barbaadu gurguradhu na jedhu anaan garuu akka hin gurguramne natti himameera. Yoo gurguree akkuma yeroo sana jeefamuutti natti himame ani ganaadha yoon jiraadhe boru haaraa godhee hojjechuu nan danda'a. Tarii ijoollummaan isin jira siyaachisaa waan ta'eef gurguruu akka hin qabneen amanee maaliif hin fuutuu na jedhu warri aadaaf turizimii nan fuudha yeroo biraan gurguran jedha. Haaluma kanaan otuun beeksifamiin miidiyaa irrattis utuu namni hin bariin hafe gaafuma sana waan gurgurameen alatti as galmaadaa fi Oromoo fuulduraa
kitaabonni muraasi gurguramaniiru. Bakkeettis kitaabni muraasi gurgurameera. Unless lafeen itti gurgureen jiru jechuudha. Amma garuu yoo rabbi jedhee ayyaana fuuldura keenya jiru kanaan dabalatee nan gurgura jedheen abdii qaba. Mana kitaabaa jiranittis nan rabsa. Sababiin isaa haalli xiqqoo ishee eeyyamaa waraqaadhaan ta'uu baatu afaaniin argadheera. Mana kitaabotaa jiranitti rabsee kana booda nan gurguraa jedhee yaada jechuudha. Akkasitti. Galatoomii egaan daawwattoota keenya turtii bareedaa waliin gochaa jirra Gammachuu Balaachoo wajjin. Namoonni kitaaba kana argachuu barbaadan ammaaf bakki hin jiru waan ta'eef feesbuukii Gammachuu Balaachoo jedhuun achirraan argachuu dandeessu. Egaa xumura irratti dhaamsa qabduu fi namoota galateeffattu yoo qabaadde galateeffadhuutiin xumurra. Baay'ee galatooma isin warri ONNs jabaadhaa. Aduun akka limixii ta'etti waan duumessaa'ee wayiitti nafu waan ta'eef jabaadhaa ergan jedhee bu'aa bahiin kitaaba kana hojjedhe wajjiniin warri natti dadhabdanii baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaada. Obbo Bazzuu Gurmeessaa hedduu ulfaadhaa. Maatiin koo barsiisaa Kuusaa Gogosaa Aadde Sosee Cimdeessaa akka dhala keessaniitti na bira dhaabattanii na guddiftanii maaloo haa ta'u iddoo kanarraa nama akkan ta'e yoona kana ga'uuf isintu na gargaare waan ta'eef galanni koo guddaadha jechuu barbaada. Kanan baay'ee hin daganneef yeroo hundumaa yaadadhu garuu harmeen koo na wajjin jiraachuudhaa yoo baatte illee nama ta'uu koo atoo argiteetti ta'e baay'een jaaladha. Maatiin koo hundumti ulfaadhaa ergan jedhee xumura irratti garuu ajjeechaan akka malee duuti akka malee kan kaleessa himnu caala inni nuyi irra itti jirru jabaachaa yeroo namni bayee galuu dadhabaa jiru keessa jirra. Qaamin dhimmi ilaalu inni eessayyuu haa jiraatu humni hidhatee diina rukutuumaafidha kan inni hidhatu. Kana gidduu garuu mootummaan jira. Mootummaan yoo danda'e araaraan mariidhaan dhimma isaa warra wajjin wal dhabe wajjin fixachuu. Tokkoof tokko garuu nageenya uummataa eeguun dirqamadha jechuudha. Eenyu faana walaa dhabu, eenyu faana waan fedhe haa ta'u nageenya uummataa iddootti eeguun dirqamadha jechuudha. Wallaggarraan uummanni buqqa'aa jira osoo hin taane qalamaati kan inni jiru amma. Buqqa'uun afaan biraadha. Lubbuudhaan hin jiraatta iddoo biraa yoo jiraatte adaraa keessan uummata kanaaf eeggannaa godhaa yaada jedhu ergan dubbadhe. Xumura irratti wanta inni dubbachuu barbaadu kitaaba kanaa kaan toora feesbuukii koo akkumatti jettee irraa fuudhanii sagantaa kana kan nagaan hundumtu yoo na bira dhaabatan yoo dubbisan ilaalanii irraa yoo waa baran gaariidha jedhee yaada. Walumaa gala ulfaadhaa naa jiraadhaa isinillee keessummaa gootanii naaf feeruu keessanii. Fayyeetillee yeroo kee qaalii aarsaa gootee dhuftee yaada bareedaa akkasii fi barumsa qabu akkasii daawwattoota keenya biraan gookeef hedduu galatoomisii jedha. Ulfaadha. Egaan daawwattoota keenyaa turtii Gammachuu Balaachoo waliin goone kanarraa kanumaan xumurreerra torban keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaanna. Haga torbanitti torban gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.